Raadiyoo Simbirtuu. Sababa addaatiin torbee lamaaf qilleensa irra kan hin turre qophiin raadiyoo Simbirtuu guyyaa har'aa kamisa gaafa fulbaana 2017 irraa kaasee qilleensa irratti kan deebi'aa jiru kun qophii Simbirtuuti. Torbeetti kan dhiyaatu gaafa kamisaa jechuudha. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya Oromiyaa keessaaf Oromiyaan ala jirtanii. Mee sagantaa keenya har'aaf qabnu isin beeksisa. Jalqaba akkuma innaa kaanii oduu gurra isin buufna. Oduu ta'an immoo sirba isin bohaarsa jennu tokko gurra isin buufna. Isaa booda qophii imalaatu dhiyaata. Qophiin imalaa keenya har'aa haala yeroo irratti keessummaa cimaa ta'uu qabannee jirra. Waan kora sabaa arfaffaa bilisummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Hanga xumuraatti waliin turaadha. Amma gara oduutti. Fincilli xumura gabrummaa Oromiyaa keessatti bifa haaraatiin deemaa jiru ammallee hin dhaabbanne jedhu maddeen keenya. Torbee lamaan dura bakkoota garagaraatti kan ammas deebi'ee dho'ee mormii fi jibbinsi mootummaa Itoophiyaa ammallee gama godinoota Harargee lamaaniitiin hin qabbanoofne. Akka maddeen keenya gamasii jedhanitti liyyuu poolisii, waraana biyyoolessaa, poolisii fi humni tikaa Itoophiyaa Oromoota guyyaa adii dhukkaamsuu, ajjeesuu, zaliiluu fi hidhuun bifa haaraatiin hanga oduun kun qophaa'etti itti fufee deemaa jira. Mi'eessoo, Bordoddee, Cinaaqsan, Waayyuu Mulluqqeefaa fi bakkoota garagaraatti qeerroo fi uummanni Oromoo ifatti bahanii abbaan biyyaa Oromoodha walabummaa feenaa nu saamuu fi ajjeesuun haa dhaabbatu waan jedhanii gaafataniif ajjeefamaa jiru guyyaa adii akka bineensaa jedhameera. Kaleessa malee eengaddallee walgayii dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo waamaniif uummanni bahee mirgaa fi abbaa biyyummaa lafa keenyaa magaalaa Hararii fi naannoo ishee irratti qabnu kabachiifanna jechuudhaan doorsisa qondaaltota dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo cabsanii bahaniiru jedhe oduun Simbirtuu qaqqabe. Dabballoonni dhaaba liigii Hararii jedhamu immoo Oromoon isin fixuudhaaf jira kanaaf nu cinaa dhaabbadhaa jechuudhaan saboota biroo magaalicha keessa guuza kadhachaa jiru jedhameera. Fincilli xumura gabrummaa kun godinoota Oromiyaa kaan keessattillee deemaa kan jiru hoggaa ta'u keessattuu Amboo fi Dambiidolloo keessatti dubbichi daran hammaachuusaatu dhaga'amaa jira. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa waraanaa fi hidhaatiin to'achuudhaaf yaalaa jira jedhameerallee akka maddeen keenya jedhaniitti. Itoophiyaan biyyoota tasgabbii fi nagaa waaraa hin qabne keessatti ramadamte. Ameerikaa Waashingtan kan maadheffate jaarmiyaan haala tasgabbii fi nageenya biyyoota qoratu Fragile States Index gabaasa isaa bara kanaa keessatti Itoophiyaa keessa bara 2016 nagaa fi tasgabbiin hin turre jedhe. Biyyoota 178 qorannoon irratti godhame keessaa nagaa waaraa dhabuutiin gulantaa 15ffarra kan jirtu Itoophiyaan gara sadarkaa hamaatti ol baatee jirti. Biyyattiin karaa hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaatiin dabalatee wanneen ilaalaman ulaagaalee 12 hunda isaatiin hir'isaa deemaa jirti jedhamteetti. Akka caalammoo kan ishee saaxilee fincila xumura gabrummaa fi irreecha 2016 irratti dhumaatii fi hidhamuu Oromootaati jedheera gabaasni kun. Nagaa dhabuudhaan tokkoffarra kan jirtu Sudaan Kibbaa yoggaa taatu harki caalaan biyyoota bahaa fi giddu gala Afrikaati toora jalqabaa irratti kan eeramanii jiran. Taanzaaniyaan tasgabbii qabdi jedhamteetti Afrikaa keessaati. Somaaliyaan immoo biyyoota fooyya'insa agarsiisanuu jedhamuun keessa galteetti maqaan ishee. Mootummaan Itoophiyaa biyyi isaa guddachaa akka jirtuu fi nagaa akka qabdus dubbachaa jiraachuun beekamaadha. Dhukkubni busaa Itoophiyaa keessatti babal'achaa jira jedha yuunivarsiitiin qorannoo irratti gaggeesse tokko. Yuunivarsiitiin Maayin irraatiin namni haala busaa Itoophiyaa keessaa qoratan maqaan isaanii Biraandfiild Liyoon akka jedhanitti bookeen busaa gara baddaattillee ol baatee nama dhukkubsachiisaa jirti yeroo ammaa kana Itoophiyaa keessaati. Dur dhukkuba gammoojjiitiin kan beekamu busaan amma Itoophiyaa keessatti baddaattillee ol ba'ee namni hedduu dhukkuba kanaan qabamaa jira. Qondaalonni siyaasaa fi ogeessonni fayyaa babal'achuu dhukkuba busee kanarratti hanga ammaatti ifatti kan isaan jedhan hin dhagahamne. Dhumarratti
Itoophiyaa keessatti namoonni miiliyoona 9,500 ta'an beela hamaa keessa jiru jedhe mootummoonni gamtooman. Tigraay keessatti immoo jallisiitiin beela ofirraa ittisuun danda'ameera jedhameera. Qondaalonni dhaabbata nyaataa fi qonna addunyaa gargaarsi misooma qonna addunyaa fi sagantaan nyaataa addunyaa gamtaatiin qibxata darbee Tigraay erga daawwatanii booda hongee fi beela balleessuudhaaf akka Tigraay keessatti mul'atetti jallisiitti fayyadamu maallaqni misooma baadiyyaatiif oolu mootummaatiin qophaa'ee jiraachuu fi fala yeroo dheeraatiif ta'uu qabaachuun barbaachisaa ta'uu hubanneerra jedhan. Itoophiyaa keessaa yoo Tigraay irraa baratan nama miiliyoona 9 fi walakkaa ta'u beela irraa baraaruu ni danda'ama jedhanillee. Soomaaliyaan illee yeroo ammaa kana beelahaa jirti warra jedhaman keessaa maqaan ishee eeramee jira. Jaarmiyoolee sadan kun akka isaan jedhanitti. Biyyoota lamaan kanaaf sababni beelaa roobni xiqqaachuu isaatii jedhameerallee. Beellannis yeroo ammaa kana akka du'aa jiran tuqamee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya har'aa kanumadha. Sirbattaanu kanaan gara qophiitti nutti dabarra.
Oromoota bilisummaa Oromoo barbaadanii fi firoottan qabsoo Oromootiin wanta dhangaa yookaan immoo dhaagaaf mootummaa Itoophiyaa dhaabbilee siyaasaa Habashaa kan biroo fi jibbotoota adda bilisummaa Oromoo biratti immoo hawwii badiisaaf qabanirraa wanta madduun korri sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo akkatti eegamaa yoo nagaye baroota lakkoofsaa. Gariin daran qabsoon bilisummaa akka shaffisuuf gariin immoo badiisaaf. Sababoota hedduurraa kan ka'e akka hoogganni adda bilisummaa Oromoo darbee jedhutti korri sabaa arfaffaa osoo hin taa'amiin gara ganna 13 lakkoofsise. Korri eegamaa ture kun hagayya 20 hanga 29tti bakka Oromoonni dhibboota hedduutti shalagaman qoodarraa fudhatanitti gaggeeffame. Waan hedduutu kaasame irratti dubbatamaa ture. Xumura irratti hoogganasaa haaraa tokko filatee ka'e. Korri sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo bara 2017. Qophiinsaa fi itti baay'insisaa maal fakkaata laata korri kun? Hoogganni haaraa filatame kanarraa maaltu eegama? Dhaloonni haaraa fi hoogganni haaraan hooggansa amma firame kana keessatti filatamaniiru. Gaaffii kanaa fi dhimmoota kabiroo irratti qophii imalaa har'aa kana keessatti itti aanaa jiru adda bilisummaa Oromoo ta'uun kan filataman obbo Araarsoo Biqilaa affeerree jirra dhaggeeffattoota keenya. Marri hanga xumuraatti nu waliin turan affeerraa keenyadha. Keessummaa kiyya sirba gabaabduu kanaa booda qabadheen deebi'a. Tole itti aanaa jiru adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsoo Biqilaa yeroo keessan fudhattanii itti baay'isa koraa sabaa adda bilisummaa Oromoo arfaffaa nu ibsu ture keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Simburtiin guddaa galatoomaa isiniin jedha. Ayyee isinis gaaffii deebii nagaluu keessaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Qophiin koraa sabaa arfaffaa abaa'oo fi itti baay'insa isaa akkam ture yoo gabaabsitanii dhaggeeffattoota keenyaaf ibsitan. Korri sabaa sadaffaa eega gaggeeffame booda yeroo dheeraadha. Haa ta'u amna dheeraa kana keessattuu eega 2014 koreen qindeessituu kora sabaa afuraffaa ijaaramte booda bu'aa bayii hedduu keessatti wanni kun qophaa'e keessattuu haala waliigalaa naannoo gaafa Afrikaa keessa haala jiru hundi keenya walumaan hubanna. Kana keessatti hirmaattota kora sabaa kan akkamitti qopheessineetiin keessattuu akka 2004 san taasifna jechuudhaan guddoo itti yaaddoofne turre. Haa ta'u malee immoo akkuma nuti yaadnetti 2017 wama fedheef ta'u wanni kun xumuramuu qaba jennee akkuma murteessinetti haala bareedaadhaa fi milkii jabaadhaan xumurame jennee yaadnaa jechuudha akka keenyatti. Kora sabaa sadaffaa kana kaaftanitti korri sabaa sadaffaa fi kora sabaa arfaffaa amma gaggeeffame kana gidduu addaddummaan jiru maal kun maaltu adda isa godha isa kanan ka darbe. Haalli gaafa saniiti hammaan tanaa adda waa hedduutu jijjiirame haalli gaafa Afrikaadhaati. Keessaafuu yeroo ammaan tana dammaqinsi uummata keenyaatiif walumaa galatti keessa alaan haalli gaafa duraa saniif amma garaagarummaa guddaatu jira. Kuni maal egaa dargaggoonni Oromoodha bifa qindoomina qabuun qeeroon ijaaramuudhaan sochiin biyya keessaatti jiramu keessattuu fincila diddaa gurmaa 2015 haala oowwaa fi cimaa ta'een gaggeeffamaa turuu isaatiin kan duraanii kan isa dabree adda isa taasisa jenneeti yaadnaa jechuu gama keenya. Sagantaan siyaasaa adda bilisummaa Oromiyaa walaba taate ijaaruudhaaf inni jedhu jijjiirameedha moo jijjiiramne? Waa tokko waan jijjiiramu qabu sagantaan adda bilisummaa Oromoodha uummata Oromoo bilisoomsuu fi Oromiyaa walaba taate argamsiisuudha jechuudha. Uummanni keenya biyya isaati irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneesseetiin walabummaadhaan akka jiraatu taasisuudhaaf abdii bilisummaa Oromootis qabsaawaa inni san ammallee bakkuma jira ittuma fufa jechuu kun waan dhaabbatu. Hooggana haaraa filatee ka'e korri sabaa arfaffaa adda bilisummaa Oromoo kan hagayya 20 hanga 29tti godhame. Achi keessaa tokko isin miseensa shanee gumii taatanii umurii keessan baay'ee qabsoo keessatti illee yoo dabarsitan amma ittaanaa hayya duree taataniittu. Akkuma keessan kana hoogganni kabiroonis kan ol dhufan qabsoo kanatti dabalaman hoogganni humna haaraa jijjiira isaa haaraa kana keessa. Eeyyee baay'eetu jira. Ilmaan Oromoodhaa kan yeroo adda addaatti qabsoo tana keessatti qooda gurguddaa hojiilee garaagaraa keessatti kannaa turan sadarkaa qondaalaatti kan hojjetaa turan akkasumas sadarkaa birkiirra kan hojjetaa turan yeroo ammaan tana miseensa gumii sabaa ta'uudhaan akkasumatti warreen miseensa gumii sabaa turanillee sadarkaa miseensa shanee gumiitti ol guddatanii jiranii jechuudha. Kun egaa gaafatama ba'aadha. Ba'aa kana baadhachuudhaaf keessattuu haga qabsoomtuun galma geessutti yoo akkasitti namni jalarraa ol dhufaa inni haareen itti dabalamaadhaa qabsoo kana inni duraan jirus muuxannoo wal jijjiirrachaadhaa fuuldura tarkaanfachiisa malee innummaan duraanii qoftiinis hin ta'u inni haareenillee hin ta'u walitti dabalamee waa walirraa qooddatu qaba jechuudha. Ba'aa walirraa qooddatu qaba muuxannoo wal jijjiirratu qaba. Inni haareenis isa kanaaf humnataa waan dabaluu qaba. Kana keessatti hawwiin keenya duraanis kanuma jechuudha.
dargaggoota Oromoodhaa ol fiduudha, jabeessuudha. Akkamitti qabsoon kun fuulduratti furgaati. Hooggana ititaa jabaa ka waliin deemu, ka wal jala deemu. Isa kana utubuudha korri saba Afraffaan kun akeekni isaa guddaan kana jechuudha. Daran qabsoo kana fuulduratti hamma duraanii caalaa jechuudha. Adeemsa dheeraa keessa deemaa dhufe kana wajjin fuuldurri keenya maal ta'a karaa hundaa'u gilgaaluudhaan hoogganni jabaan as baheetiin gartee qabsoo sana fuulduratti furgaasuu qaban hawwii uummata keenyaati, hawwii hunda keenyaati jechuudha. Kan akkamitti argatta gaa qilleensumatti hin argattu irratti hojjetteetu wal fidda. Haala kanaan gaa kora sabaa sadaffaarra inni kun jabaadha irra waa hundaanuu kallattii adda addaatiin yoo laallu irra jijjiirama wayyaadha jenneeti ilaallaa jechuudha dabrerra. Ammallee isin tuttuquu yaaltaniittu kan namoonni adda bilisummaa Oromoo komatan gariin akkuma kan isin jaalatan jiru jechuukooti. Hooggana haaraa dargaggoota humna haaraa oliin fiduu jechaa turan. Gariin immoo warruma umuriidhaan qabsoo kana keessa turetu akka qabatee turaniiru jedhani. Asirratti namni hooggana durii keessaa warri umuriidhaan achi siiqan kan bu'an bakka gadhiisan dhalootaaf hin jirani. Dhaloonni haaraa reefuu filataman gumii sabaafaatti kan galan baay'een jiru. Kanneen amma dura yeroo dheeraa qabsoo kana gaggeessaa turanis kanneen ammaan tana gaafatama ulfaataa yeroo dheeraa gaggeessaa turan yeroo ammaan tanatti gadoomanii hooggana gadaa dabree ta'anii jiranii jechuudha. Akkasumatti gaa miseensonni gad aanan kanneen amma haaratti gaafatama kana ba'aa kana fudhataniitiin hoogganatti ol dhufan jiru jechuudha. Wanni hundi akka alaalaalanii miti jechuudha. Keessatti yoo abbaa qabsaa'eetiitu maal fakkaata dhaabni kun jee arguu danda'a malee. Nama gaa osoo hin qabsaa'inii fi oseetuma deemu kana Oromoodhaa kootteetteetuma gaafatama ittiin kennitu jechuudha. Isa keessa jiraatee qabsaa'ee walirraa fuudhaa walittis dabarsaa deemaa jechuudha. Akkasumatti keessattuu yeroo ammaan tana kora sabaa Afraffaa kana keessatti hoogganoonni gaafatama isaanii yeroo dheeraadhaaf hojii kana gaggeessaa turan kan ammaan tana lafa kaa'aniitiin warreen haaree amma dhufaa jiruuf iddoo gallakkisan jiranii jechuudha. Akkasuma gaa kaan gallakkisaa kaan itti dabalamaa kaanis keessa jiraachaa akkasumatti walumaan deema malee. Inni guututti ka duraan tures keessaa bahee haareen ittiin dhufu haareenis ol dhufa ka duraanis jiraate bakka wal buusaadhaa deemaa jiru. Kun adeemsuma qabsoodhaati. Qabsoorra jira adeemsarra jirra galiin keenya bakka hin geenye hanga galii keenya san gaaruu kun nutti isuma akkasiitiin qabsoon keenya galma ga'e jenneetiin abdannaa jechuudha. Komeen kanaan dura immoo hooggana isin keessa turtan kan darbirra gadaa darbirraatti ka'aa ture. Hoogganni isaa biyya alaa jiru jechaa turan. Amma kan filatame kora sabaa Arfaffaa ABO irratti hoogganni baay'een biyya keessaa filatameera yookaan biyya keessa jira akka biyya keessa galus godhama jedhamee haasameera. Eeyyee hoogganni lakkoofsaan wayyaa ta'e biyya keessaa hoo jira jechuudha. Maali keessattuu gaa hojiidha wanni nuti barbaadnu hojiidha. Alaas hojiin ni jira. Alaas jiraachuu qaban karoora keenya keessa jira jechuudha. Naannoo hundaa'u jiraachuudha qaba. Keessaa'ummaa akka qaabsoomnuuf Oromiyaa walaba taate arguudha. Achi keessatti gaammoo san akkasumatti hin argamu jechuudha. Karaa waraanaa, karaa ijaarsa uummataa waan jiraachuu qabu jechuudha. Keessattuu karaa siyaasaaf ijaaramaa hoogganni waan jiraatin waan san gaagalama ga'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf warra waan san gaggeessu hooggana san gaggeessu hundaa'u kora sabaa Afraffaa kanarratti gaa qindeeffatee kallattii hundaanuu akkamitti qabsoon kun akka galma ga'u tolfatee jira. Hoogganni biyya keessaas jira jechuudha. Kan inni kora kanarratti hagi kun biyya keessa jiraachuu qaba hangi kun ala jiraachuu qaba jedhee murteeffate bifa kanaan jira jechuudha. Duraanillee ni afarfamaa ture inni keessa jiru ka keessa beeku waan kana keessa beeku ni beeka. Haa ta'u immoo alarraa wanni akkasumatti deemu silaasa waan kana sana jennu hin qabnu jechuudha. Afbaatuuf beeka. Kun daran ammoo akka kora sabaa Afraffaa kanarratti isa dabre caalaa hoogganni kun biyya keessatti hojiilee isaa kan karaa siyaasaa waraanaa kana daran jabeessee itti fufu murtii isaa keessatti waan kaayyate keessaa tokko jechuudha. Qabsoon Oromoo sadarkaa olaanaarra ga'eera. Keessattuu uummanni qeerroof waboo waan godhaa jiran cimaadha. Uummanni kun immoo bilisummaa Oromoo eega. Hoogganni amma filatame kun fedhii uummataaf sadarkaa qabsoon Oromoo amma ga'e kana daran saffisiisee bakka yaade ga'uudhaaf hooggana kanarraa maaltu eegama yookaan akka obbo Raarsoo Biqilaa ittaanaa jiru ta'anitti maal godhuuf deemu? Gaaffii uummataa deebisuuf abaa hunda feenuuf haa qaqqabusa jedhan sana. Eeyyee kuni dhugumatti wanni guddaan inni korri kun murteeffatee ka'e keessaa tokko kana jechuudha. Akkamitti karaa siyaasaaf waraanaatiin daran hanga duraanii caalaa cimneetiin qabsoo kana fuulduratti furgaafna. Maaltu nutti hanqata? Maal ammaan tanatti harkaa qabna? Isa qabnu jabeeffanneetiin kan hanqate guuttanneetiin fuulduratti tarkaanfachuudha qabnaan ejjennaa cimaa fi murtii fi kutannoolee isaa keessa kaayyatee korri kun itti addaan ka'e keessaa isa tokko jechuudha. Kanarratti gaammoo hoogganni ammaan tana filame kuni kana qabateetiin kana hojiitti hiikuudhaaf yeroo ammaan tana karoora isaa isa cimaa keessatti hojii manaa godhatee kan amma inni itti lafaa ka'u keessaa isa tokko jechuudha. Maali kun keessattuu gaa waan dabrerraa maal baran fuulduri keenya hoo maal fakkaata? Haalli amma keessa jirullee maal fakkaata? Kana hunda gamaaggamuudhaan
fuulduratti akkamitti waan kana hojii irra jiru tana galmaan geenye hawwiin uummata keenyaa kan akkamitti guunna fedhii uummata keenyaa kan akkamitti akka silaa hawwiin sanitti guunna jennee waan itti karoorfannee fi waan cimaa korri kun ammaan tanatti lafaa ka'uudhaaf hoogganni ammaan tana filame kun murteeffatee itti deemaa jiru keessaa isa tokko cimaan taargeetiin tokko galiin inni rukutuu qabu isa kana jechuudha. Maaliif haalli keessaa haalli alaa maal fakkaata jedhee hoogganni tokko yoo laallateetiin hin jenne waa hedduun isa qaqqabuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan dabararraa waan baratu qaba. Isa keessa jirullee laalee waan fuula isaa dura jirullee fuulduratti gamaggamateetiin deemuun gaa barbaachisaadha jechuudha akka hooggana tokkootti. Maaltu nu sakaale ammaan duratti cinaachi dadhabaan keenya maali jabinni keenya kan jabina akka jirutti jabeeffatuudhaan isa laafinaa san ifirraa haquudhaan gara fuulduraatti harkaanfatuun gaa barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti gaa murtii jabaa inni qabatee ka'e waan ta'eef hoogganni kun gaa kanaatu sirraa eegama jechuudha. Ammaan tanatti wal dhuunfatee keessa alaan hojii tana galmaan ga'uudha qaba jechuudha. Gartee dirqama ulfaataa sirra jiru kana galmaan ga'uudhaaf murtii fi kutannoolee isaa keessatti akkuma kaayatanitti hojiitti hiikuudhaaf hooggana kanarraa wanni eegamu kana jechuudha. Waan afaaniin jee waan lafa kaayate kana hojiitti hiikuu qaba jenneeti ilaallaa jechuudha. Dhuguma ba'aa guddaan akkasinirra jiru beekamaadha. Abdii guddaa sinirra jira. Inni isin komatus inni isin eeggatus hawwiidhuma bilisummaadhaaf qabudha. Gariinsaa inni isin komatu jechuudha. Gariin akka biraattis ta'uu ni mala. Amma hooggana kanarraa hanga danda'ametti isa durii caalaa fooyya'ee biyya keessatti uummata biratti adda bilisummaa Oromoo ni argama na biratti argama jedhee uummanni sinaa abdatu dhaggeeffattoonni keenya. Akka gaariitti nu abdatuudha qaba jechuudha. Kana ni guunna kalee isaas guutaa ture amma irra caalatti ni guunna jenneeti abdii guddaa ofirratti qabnaa jechuudha. Kora kana mootummaan Itoophiyaa akka hamaatti sodaataa ture jedhan. Gaggeeffatus jedheetus abdataa ture. Milkaa'ee fi maaliif ololli irratti deemaa ture keessaaf alaanii bakka itti godhatus hin qabu yoo godhate immoo unuufamaadha daran qabsoo biyya keessaas nutti kakaasa kan jedhu. Mootummaa Itoophiyaa kana akkamitti ilaaltu isin akka dhaabaatti humni isaa cimaadha biyya keessatti? Mootummaan Itoophiyaa afaanumaanii olii gadi olola garaagaraa oofa malee keessi isaa mootummaa tortore. Wanni tokko ni dhalatan ni guddatan ni dullooman ni du'a. Kun seera uumamaati. Mootummaan Itoophiyaa yeroo ammaan tana akkasii jechuudha. Waraanumaa fi tikka qofaan jiraata malee arra jaalalaan uummanni biyyattiidha. Mootummaa kana ifirratti jaalanne jee ifirratti guyyaa tokko jalatti ka buleen qabu jechuudha. Halkanii guyyaa dura dhaabbachaa jira itti fincilaati jira jechuudha. Inni baaraka qaba. Adda bilisummaa Oromoo irraa sodaa guddaa qaba ni beekna kana duraanis. Kanaaf ololli inni oofaa ture wanni kun hin milkaa'u akka jechaa ture ni beekna jechuudha. Kan milkeessu immoo isaa miti nuyi. Akka hin milkooyneef halkanii guyyaa dalaga. Nuus ammoo waan kana milkeessu jecha hojjenna abbaan gaa akkatti waan kana injifatu isaatu keessa isaa beeka jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadha gubbaarra hoggaa laaltu akka muka guddaa ajaa'ibaa fakkaata keessa isaa immoo kan tortore jechuu dandeenya jechuudha. Uummata irraan tanatti afaanuma qawweedhaatiin biyyattii guutuu mana hidhaa jira jechuu dandeenya jechuudha. Arra sadarkaa onaatti sadarkaa araddaatti kumaatamaan arra Oromummaa isaa jecha mana hidhaadhaa guutee jira jechuudha. Kun ammoo wanni nama agarsiisu maali? Mootummaan kun ifirratti abdii dhabuu isaatii fi dhiphina guddaa keessa jiraachuu isaa agarsiisa jechuudha. Uummatuma nagayaa lafaa ka'ee baarageetiin akkanatti dhagguuruun kan silaaf dhuguma sanii namni biyyattii sanii furmaata barbaadu uummata hidhuu osoo hin ta'in maal barbaadu uummanni kun jee if gaafachuutu irra ture jechuudha. Arra san dhiisee baaragiinsaan maqaa adda bilisummaa Oromoodhaatiin uummata kana baqachiisaa jira. Sanyii duguugiinsa jenneeti ilaallaa jechuudha. Gochaa inni irratti hojjechaa jiru. Sadarkaa mana hidhaa keessatti torchi ta'uudhaan guututti gaa sadarkaa qaamni guututti irratti laamsha'u takkatti nyaataa dhugaatii dhorkee wal'aansa dhorkee haala hamaa irratti hojjetaa ture. Ammallee san irratti hojjetaa saniiniin qaabsota duubatti deebise jeeti jechuudha kan inni kana hojjetaa jiru. Wanni nuti kanarraa agarru maali? Baaragiinsa dhiphina adeemsa qaabsoodhaa kan amma halkanii guyyaatti balbalu kan akkamittiin dhaamsa jechuudhaaf kana oofaa jira jechuudha. Kanaaf gaa mootummaa Itoophiyaa kana yeroo ilaallu keessisaa mootummaa diigamaa kan ammoo murnaa xiqqaadhaan uummata guutuu kan afaan qawwee qofaan irraan sana bulchaa jiru jechuudha. Horii guddaa dhangalaasee ta'e irraan akka inni baaraga guddaadhaan olii gadi fiigaa jiru haala siyaasaa biyyattii akkamittiin dhuunfadha jee olii gadi fiigaa jiru jechuudha. Kana nutis ni beekna. Kanaaf korri sabaa kana yeroo gaggeeffannutti kallattii hundaanuu kana hundaa'u gamaagamneeti jirraa jechuudha. Maal akka mootummaan kun fakkaatus duraas beekna ammallee daran gamaagamnee jirra. Haalli mootummaa Itoophiyaa keessa jiru gaa haala dhiphinaa fi sodaa guddaa kan adda bilisummaa Oromoo irraa qabu ni beekna. Kana jechuun uummata Oromoo irraa sodaa guddaa qaba. Uummanni haga nagee kun gaafiin isaa belbeltii sadarkaa kana gahuun isa muddee jechuudha. Kanaaf komaandii boosti dhajee waraana haala tattamaatti ajajee uummata gaa goolaa turuun isaatis mallattoon isaa keessaa tokko kana jenneeti ilaallaa jechuudha. Amma kora kanarratti kan argaman shamarran hedduu jiru. Kanuma waboo ta'an.
qeerroowwan ijoollee dargaggoo kan mana barumsaa biran dabarre umuriin isaanii 18 19 20 21 22 kan hin caalle kun immoo baay'ina waboo agarsiisa. Ciminni waraana bilisummaa Oromoo akkuma uummanni biyya keessaa abdatutti gahoomina qaba humna ayinaadhaan leenjii adda addaa fudhatee bubba'ee diinarratti tarkaanfii fudhatee uummata gammachiisuu irratti leenjii isin kennitanii fi ayinaaf baay'ina waraana bilisummaa Oromoo akka barbaadamutti qophaa'aa jira. Humni waboodha duriis humna leenjii ogummaatu jira waraanaaf ogummaa isa barbaachisu waan inni guuttachuu qabu hidhannoo sammuu qofaa miti hidhannoo mudhiitis guutteetii fi bobbaafta sadarkaa duraatti waraana tokko hidhannoo sammuu isa barbaachisaa jechuudha. Hidhannoo sammuu eega guuttate butetti dabalee hidhannoo mudhiisan guuttatee argamuudha qaba. Kanarratti jalqaba dargaggoon biyya keessaa yeroo adda addaatti falmaa waggaa finiisite diinaan yeroo saaxilamtutti bakki isiin dhaquu dandeessu zoonilee waboodhaatti dhayite humna bira dhayite. Kana nagaatiin qabsooftee wadii deemaal gootonni gootu qawwee kaasuudha. Qawwee kaasuudhaaf ammoo leenjisuudha jira. Kanarratti leenjisuun hidhachiisuun bobbaasuun dirqama hoogganaa adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Kanarratti kan hojjechaa ture. Miseensonni wabuudhaa guyyaarraa guyyatti lakkoofsaanis baay'inaan yookaan akaakuudhaanis haga dur caalaa cimaadha jechuudha. Maaliif yoonii fi waan deemtuuf saniif qophii taate sammuu fi hidhannoodhaanis qophii taate waan uummanni keessan sirraa eeguu danda'u guutuu dandeessa jechuudha. Kanarratti gama keenyaan humni keenya gahaadhaa karaa dammaqeensaatii fi karaa hidhannoodhaatiinis guututti haga dur caalaa humna jabaadha jenneeti ilaallaa jechuudha. Mootummaa Itoophiyaas dabalatee warri sirna darbe leellisan warra Habashaa abaa'oo hin jaalatan uummanni immoo garmalee hin jaalataa sababa dhaaba keessaniinis hidhamaa jira. Ambi maas hin jibbaa Oromoo maas hin jaalata. Gaafummaan uummata Oromootiif qabsoon uummata Oromoodhaa kun yeroo lafaa ka'u jalqaba ka'u saboonni ollaalee Oromiyaa jiranii fi kan Oromiyaa keessa jiran yeroo haalli qabsoo uummata Oromoodhaa ol ka'u warreen akkasii kun ni gammadu. Humna ta'uun keenya warra gammachiisuutu jira. Humna ta'uun keenya immoo kan naasisuutu jira. Isaan akkasii kun bara dheeraadhaaf aangoo mataa isaanii qabaatanii bara dheeraadhaaf biyya sana bulchaadhaa turan. Oromoon humna ta'e asboon kun isaaniif ajaa'iba akka addaattuu ilaalan. Maaliif bara dheeraa isaantu bulchaadhaa ture? Isaantu biyyattii akka barbaade irratti hojjechaa ture jechuudha. Isaan kun yoo Oromoon humna ta'e as ba'e waa lamaaf sodaatu. Tokko biyya teenya keessa jiran. Lammaffaa aangoo bara dheeraarra turan kana takkitti yoo nu harkaa fuudhan lammata nuti hin deebi'udha yaaddaman. Nuti immoo uummanni Oromoodhaa yoonii fi biyya argate bilisummaa isaa biyyattii dhuunfatu taate uummata guutuu East Afrikaadhaatiif yookaan Baha Afrikaadhaatiif uummata Itoophiyaa qofaa fi furmaata jennee ilaallaa jechuudha. Uummanni lakkoofsaan hagana baay'atu gabrummaa jalatti jiraateetiin rakkinni hamaan kun irra ga'uun biyyattii guutuudhaatti jeequmsa guddaadha. Baha Afrikaatiif illee jeequmsa guddaadha. Uummanni Oromoo furmaata isaa argatuun biyya isaati irratti gartee abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuun uummata naannoo gaafa Afrikaatiif illee furmaata guddaadha. Kanaaf wanni nu jibbuuf isa kana wanni Oromoo kan jaalatuuf ni beeka. Akkamitti akka deemaa dhufne gaafiinsaa maal akka ta'e ni beeka. Isa keessaa madde isa keessaa dhufe addi bilisummaa Oromoodha. Gadaamiinsa isaa keessaa dhalate. Kanaaf isa jaalata. Akeeka isaatu isaa ta'a. Uummanni Oromoodhaa biyya isaa irratti abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuu qabu jennu olaantummaan seeraa jiraatee qabeenya isaa irratti inni ajajee nagaan bobbee nagaan galuudha. Wanni addi bilisummaa Oromoodhaa qabatee irra uummata Oromoodhaatiif deemaa jiru. Har'a uummata Oromootu biyya isaa irratti nagaan bobbee nagaan galuu maa'uu dadhabe waan biraa hafnan. Kanaaf uummanni Oromoo ni beeka jechuudha. Kanaaf isa jaalata. Kanneen kaan ammoo koraa aangoodhaa kabara dheeraa turan kana nu harkaa fudhataniitiin nuttu as dabranii waan biraatu nu godhan jechuudhaan ni godhan. Addi bilisummaa Oromoo akkasitti sanitti hidhamanu. Biyyattii tana nagaan ka ollaatis nagaan waliin akka jiraatu hawwa. Ka Oromiyaa keessa jirullee nagaan. Gaafiin uummata Oromoodhaa akka deebi'u malee saboota biraa irratti fi warreen gartee bara dheeraan nu gabroomsanillee addi bilisummaa Oromoo akka dhaabaatti isaan san akkanaan dura dhaabbanni akkasitti balleessina kayyeetiin imaammata akkasiitiin qabu jechuudha. Uummataa laalchise. Sirnichi uummata cunqurseetiin akka malee halkanii guyyaa irratti hojjeteetiin afaan qawweedhaatiin rakkina guddaa irraan gahuun kufuu qabaan murtii keenya jechuudha. Uummatichi immoo biyyattiidhaa wal kabajee tokkummaa fedhii irratti hundaa'e tokkummaa fedhii irratti hundaa'e tokkummaa afaan qawwee tokkummaa fedhii irratti hundaa'e waliin ijaarrate waliin jiraachuun waanuma addi bilisummaa Oromoo akka akeekaatti qabu keessaa tokko jechuudha. Uummanni akka biyyaatti ollaa isaatii wajjin Oromoon takkaa waliis dhabee hin beeku jechuudha. Hariiroo gaarii qaba. Seenaa isaa keessatti illee san ammallee daran jabaatee akka itti fufu nuti barbaanna jechuudha. Warreen ammoo yeroo hunda numaatu bituu qaba. Akka barbaanni nuti godhuu qabna jechuudhaan yeroo hunda afaan qawweetti amanan san nulleen isa afaan qawweetiin nutti dhufe afaanuma qawweetiin deebisuudha jenneetiin murtii akkasiitiin deemna jechuudha. Amma mee haa jennu addi bilisummaa Oromoo cibee waraanaan otoo uummata Oromoo faana ta'e mootummaa kana ofirraa buuse
mootummaan ce'umsaas dhaabbate isaa booda haga tokko booda Oromiyaan walaboomte sagalee uummataatiinis haa ta'u akka adda bilisummaa Oromoo fedhutti. Uummanni sabaaf sablammoon bibbicuun sabuma Amaaraaf Tigree dabalatee Oromiyaa keessa jiraatan hin ba'u hin ari'amu warri wal fuudhanifaa waliiku akkasitti sodaata namni waan ta'eef egereen isaanii maal ta'a? Kuni saboonni cunqurfamaas ta'e warreen akka ammaan tana aangoo harkaa qabanii warri aangoo amma dura qabaataa turanii harkaa baay'illeen uummata Oromoo keessa haxaawanii bahan kayyuu addi bilisummaa Oromoo hin qabu. Sirni akkasii jiraatee jennaan ummatichi waliin jiraata. Uummanni Oromoodhaa uummata aadaa qabu, uummata seenaa qabu, uummata seenaa isaa keessatti illee aadaa isaa keessatti illee hawaasa isa keessa jiruu fi ollaa isaa jiruuf illee kabajaa qabu jechuudha. Addi bilisummaa Oromoolleen isuma kana gadi jabeessa. Uummanni Oromoodhaa immoo mirga isaa isa bara dheeraa sarbame san deeffachuu qaba. Kana jechuun uummata Oromiyaa keessa jiru waliin jiraatuu fi ka ollaa isaatillee miidhuu jechuudha miti. Mirga ifiisan tiifatanii ollaa feetii wajjin nagayaan jiraachuudha kan nuti barbaadnu jechuudha. Uummanni keenya illee kanuma inni barbaadu. Seenaa keessatti illee aadaa isaa keessatti illee takka uummata ollaa isaatti roorrisee hin beeku jechuudha. Maaliif kun sirna gadaa ka dur qabaachaa turetti illee isuma kanaatu mul'ataatiin as gahe jechuudha. Warreen kan ammoo gaanii sodaatu jechuudha. Isa wal fuudhee walitti kannee dhiisiiti inni kaanu haga sirni san kufee biyyattiirraa badetti uummanni hafee akka nagayaan waliin jiraatu addi bilisummaa Oromootis kanarratti ni hojjeta jechuudha. Uummanni Oromoo leen hawwiin isaatis kanuma bakka hundatti maaliif ollaa kiyyaa wajjin akkanattiin jiraadhaa kajuu akka mootummaatti yoo ijaarameetiin akka mootummaatti hiree isaa fi murteeffate akkaataa ollaa isaatti wajjin itti jiraatu mootummaa yeroo sanitti murteessaaf mootummaa yeroo sanis seeraan kan biyya keessa jiru akkamitti jiraata ollaa wajji akkamitti jiraata isa duraanuu aadaadhaan qabu san deebi'ee akka mootummaatti gabbifatee nagaa waliin jiraachuudha hawwe malee saboonni akkasii kana keessa jiran ka ollaa kiyya jiran naannoo kiyya keessaas baduu qaban kajuu addi bilisummaa Oromooleen hin qabu uummanni Oromooleen yaada akkasii hin qabu jechuudha. Kan mootummaa Itoophiyaaf sirna kaanii yoo dhiifne Oromoo ta'anii yeroo ammaa kanatti otoo mootummaan ammaa kufee dhaabbilee siyaasaa Oromoo adda bilisummaa Oromoo dabalatee kan humna qabu kan sirni sun yoo kufee bakka bu'ee biyyittii qabatuu danda'u hin jiru warree jedhan jiru. Mootummaan Itoophiyaa amma jiru kun otoo kufee fincila amma deemuun adda bilisummaa Oromoo gama waraanaanis gama jaarmiyaatiinis qophiidha bakka bu'ee bakka Oromoof malu qabachuudhaaf akka mootummaa ce'umsaa keessa bara 1991 akka hin taanetti isa duriirraa baratee caasaaf waraanaan jaarmiyaadhaan ga'umina kan qophina qabaatti yaadee bilisummaa Oromoo. Eeyyee uummanni Oromoodhaa irraan tana baadiyaan kaabaa kibbaan jaaramee jira jechuu dandeenya. Keessattuu dargaggoon wal quba qabaatiin isaan sadarkaa Oromiyaatti guutuu Oromiyaatti irraan tana daqiiqaa tokkotti sa'aatii takkatti waan silaa jiru hunda wal dhageessisanii lafaa ka'uudhaa fi waan hojjetan beekanii irraan tana adda bilisummaa Oromoo jalatti hiriiranii sochii cimaa gaggeessaa jiranii jechuudha. Kun hanga duraanii caalaa nu boonsa. Hoggaa diijamiyaan kana keessa muuxannoo hedduu argate uummanni keenya. Akka adda bilisummaa Oromootti illee karaa waraanaatis karaa jaarmayaatiinis hamma durii ol taaneetti argamneetiin ifirrattis abdii qabna uummata keenya irraas abdii qabna jechuudha. Uummanni tokko ka isa kaasu rakkoo isarra jiru rakkooti isa kaasa. Dammaqiinsa sammuudhaa ammoo yoo diinni kufe itti aanee maaliin godha gajuusan dammaqiinsa sammuudhaa cima isa barbaachisa. Arra dammaqiinsa uummata keenyaatiitu kan yeroo sanitti karraan tanaa garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Uummanni tokko yoo diinni isaa kufe itti aanee waan godhu yoo hin beekne hedduu si rakkisa. Kanaaf har'aan tanatti 91 akka irra jiru fi irra waggaa 26 booda akka uummanni Oromoodhaa jiru adda. Akka dhaabaatti illee addi bilisummaa Oromoo karaa agarsiisa. Ni hooggana malee kan if bilisomsu uummata. Har'a uummanni keenya sadarkaa inni irra jiru sadarkaa akkasiiti. Kanarratti haalli akkasii dhalannaan uummanni keenya qophiidha addi bilisummaa Oromootis qophiidha jechuudha. Kora sabaa arfaffaa abaa irratti hooggansi kan filatame ilaalchisee gariin filannoon akkasii biyyootuma demokraatawaa ta'an keessatti illee mul'anne jedhu akka haqaan akka ijaabaatti deemee warri jedhanii yaada kennan turan. Fakkeenyaaf warri biyya qabuun akka Keeniyaa fa'a akka Sudaan kibbaa fa'a filannoo booda hin fudhannu jedhanii warreebuu wal ajjeesuu namni wal fixaa ture. Bilisummaa Oromoo immoo filannoo karaa billittoo dhoksaatiin karaa haqaan eenyummaan hoogganotaa fi gaheen isaan qabsoo kana keessatti gumaachan tokko tokkoon ibsamee fi bifa bilisa ta'een filatamee jedhu isin akkamitti ilaaltu filannoo baranaa arfaffaa kana? Eeyyee maaliif bakka bu'oota hunda addunyaa kanarra jiran hirmaattonni kora sabaa irratti argaman sirnuma silaa korri sabaa tokko ta'uu qabuun argamanii jechuudha jalqabumarraa. Eega irratti argaman kana booda bu'uura qabame keessaa tokko barruulee bu'uuraa sagantaa siyaasaa adda bilisummaa Oromootii fi heeraa fi seera adda bilisummaa Oromoo fooyyeessuu jijjiiruu raggaasuudha. Eega kana godhee booda maal hooggana filachuudha.
hooggana bakka amma jiru kanarraa fuulduratti isa hoogganeetiin deemu filachuudha. Kana keessatti egaa kan inni ittiin filatu bilisa ta'e seenaan hooggana haaree silaa filatu kun ibsamee fi inni dabalalleen kunooti inni amma haaree dabalamus kunooti. Kana hunda keessaa ilaalee filata jechuudha. Yeroo filatutti immoo baala dhoksaadhaatiin filata. Ifiin murteeffata. Eenyuutu qabsoo tana keessatti muuxannoo qaba. Eenyuutu murannoo qaba. Eenyuutu naan deemuu danda'a. Haalli inni kalee keessatti turelleen kan akkami. Har'a immoo bakka amma jiru tanarraa kan fuuldura na tarkaanfachiise jedhee itti amanu laalee sirna dimokiraatawaa ta'een yeroo ammaan tanaa filatee jira jechuudha. Hooggana silaa barbaadu. Kana filadhu kana dhiisiin osoo hin jiraatin matuma isaatiin miseensi dammaqa qaba hubanna qaba waan keessa deemaa dhufe qaba waan irra keessa jirullee beeka waan fuuldura isa eeggatullee beeka jechuudha. Kanarratti hundaa'ee bifa dimokiraatawaa ta'een fi bilisa ta'een filatee jira jechuudha. Jaarmiyaa hawaasaa adda addaa isin qabdan biyya alaatti yookaan immoo kan jaarmiyaa keessanillee hin taane kan affeeramanii dhufan waamicha gootanii fi akka barbaadanitti danuun isin baay'ee isin ergameera irratti. Eeyyee kutaalee addunyaa kanarraa bakka hedduu dhufan waldaa hawaasaa caayaalee abaa'oo waldoota dubartiitaa kan dargaggoo kan shamarranii kan hundarraa bakka bu'oonni garaagaraa dhufaniiti jiranii jechuudha. Baha Afrikaarraa jiddugala Baha Afrikaa yookaan Miidil Iistirraa naannoo garaagaraarraa hafne jechuudha argamaniiti jiran. Kana keessatti gaa hawaasaatti kan argaman bakka bu'oota argatanii jiran. Kan ammoo as keessatti gaa filatu miseensa. Korri kunis kan miseensota waan ta'eef sagalee qaba jechuudha inni miseensi sagalee qaba. Kanneen ammoo hawaasa ta'aniitiin deeggarsa yaadaas kennuu danda'u bakka bu'oota argatanii jiran achi keessatti ni haasawwan waan barbaadan haasawuun uumaa waan rakkina qabu jechuudha. Garuu yeroo filannoodhaa san sagalee hin qabanii jechuudha. Warreen ammoo miseensotaan kallattii garaagaraatiin kan dhufan dargaggoo irraa dhufu shamarran irraa dhufanii dubartoota irraa dhufanii miseensa warri ta'an hundinuugaa yeroo filannoodhaa san sagalee guutuu qabanii filatanii jiran jechuu nama barbaadan. Hawwii qabdan fedhii qabdan galmaan ga'uuf oololaa fi waan tokko isa diyaasporaa keessatti deemaa jiru hafee hawaasni Oromoo biyya alaa jiru beektonni Oromoo biyya alaa jiran isin cinaa dhaabbatanii bakka yaadame kana akka isin geessisuu dandeessaniif maalirraa eegdu? Har'a hawaasa Oromoodhaa kan biyya keessaatii fi keessattuu kan ala jirurraa wanni eenyu guddaan miliyoona ganaa jennee maqaa dhoofne beektaa Oromoon. Kana keessa ani nama tokko jedhee ifirratti murtii qabaachuu qaba jenda jechuudha. Maaliif? Kan tolchu kan balleessulleen isuma kan bilisummaa gabaabsulleen isa kan dheeressulleen isa akka nama Oromoo tokkotti qabeenyaan beekumsaan humnaan qabsoo kanarraa qooda hirmaachuu qaba jenneeti ilaallaa jechuudha. Haga Oromoo ta'etti maaliif ilmi namaa ni dhalata ni guddata ni dullooma ni du'a. Kun seera uumamaati. Wanni yeroo hunda hin jijjiiramne lafa jiru maali seenaadha. Seenaa san namni namaaf hin tolchu abbaatu tolfata. Hawaasa Oromoodhaa kan ala jiru yeroo hunda olola diinaatiif banaadha. Maaliif sooshaal miidiyaa kanaan wanni adda addaa hundichi irra darbama. Kanaan gartee osoonii fi dogoggoraniitii waan hin taane keessan seenne qabsoon kun kan keenya nu malee hin qabdu kanarratti immoo qabeenya qabnu beekumsa qabnu maddi dhaabbanne beektotni jiran dargaggoon shamarran haawwan manguddoon kun hundinuu akka qabsoo kana bira dhaabbatan akeeka diinaa san kan diinni haala adda addaatiin fira fakkaatee oliigat keessa oliigat oofu if madditti dhiisanii dhugaan jirtu eeysaa kaane eeysa dhufne fuuldurri keenya maali jechuudhaan laalanii dhugaa jirtu kana bira akka dhaabbatan qabsoo kana bira akka dhaabbatan game keenyaan kanuma isaaniitti dhaammannaa jechuudha. Mee hoogganni durii kan komataa ture tokko keessa adda bilisummaa Oromoo gadi bahee hawaasa ittiin dubbisu hoogganni isaa gadi bahanii rakkina soo qabaatan hojiilee hojjetan dhimma isaanii gurgurachuu irratti laafaadha jedhamee komatama. Inni kanaa boodaa kun gadi bahee hawaasa dubbisaa deemaa walii gad akkuma waan biyya keessatti xiyyeeffannaa kennee hojjetu ka'alaallee madda odeeffannoo dogongoraa doomsuudhaaf madda galiillee dhuumuudhaaf hubannoo hawaasaalee cimsuudhaaf xiyyeeffatee itti deemaa si'achi. Karoorri keenya guddaanu hanqina dabre akkamitti irraan kana hundaa'u gamaagamateetiin irrattis dubbatee gabaasaa isaa hangumiin sabaa kora kanaaf dhiyeesse keessa jabinni jiru kuma jirutti jiraatee hanqina qabnu kan akkamitti irraan akkamitti fooyyeeffanna karaa jaarmaaf siyaasaa karaa dippiloomaasii akkamitti biyya alaa kana keessatti qindeeffanna jechuudhaan irratti haasee murteeffatee jira. Kanarratti gaa isa dabree akkuma dabretti jabinni akkuma jirutti laafinis jira. Isa laafina sangaammoo irra aanuudhaaf ummata fi hamma duru caalaa itti dhiyaatanii jaaruun dubbisuun rakkina jiru irraa hubatuun rakkoo ofiitillee itti himatuun jiraatu qaba. Maaliif qabsoon kun kasaati? Ummanni tokko lakkoofsa heddummaatuudhaa miti jaaramuu danda'udha. Heddumminii fi lafa jiidhaa qofti qabaachuun biyya namaaf hin kennu. Wanni biyya sii kennu jaaramtee jaarmaan hojjechuu danda'udha. Ummata jaarame ummata diinagdee qabu
ummata beekumsa qabu jaarmaya kan keessa maaltu jira beekumsaa jira beekumsa kana wajjin maaltu jira diinagdeetu jira qabeenyaatu jira har'a addunyummaanu isa humna qabu tu diinagdee harka qaba kana uumuudhaaf immoo jaarmaya jabeessuudha jechuudha har'aas boruus jaarmaya kana ummatatti dhiyaattee gabbaatee dabballoonni keenya isa gadiirraa hanga hoggana waliitti ummata keenya hamma dur caalaa keessa seenanii jaarmaya cimsuudha ummata jaarame ummata wal dhuunfatee waliin deemee wal jala deemee wayii bahuu danda'a jechuudha namni sadii ta'uu hin danda'u tokko kana waan deemu tokko kana jala deemu lamuma jechuudha yoo sadii akkanaaf akkana taatee dura namaanis hin deemtu nama jalaas hin deemtu kun egaa rakkoo namaan deemu yoo of dura sodaatte nama jala deemu of booda yoo sodaatte rakkoo kun ta'uu hin qabu ejjennaan har'aan tanatti kora sabaa afraffaa kanarratti maal ta'uu qabu jechuudhaan hoggannoo hunda irratti haa ta'u isa kana ummata keenya hamma dur caalaa keessa seenneetiin ijaarree fuulduratti qabsoo sana furgaasuudha qabna ummata ijaarame keessa waa hedduutu jira waan qabsoo si barbaachisu hedduu keessa argatta yoo humna taate immoo firri keessatti gammata alagaa ni naasifta kun waanuma jiru kana uumuudhaaf immoo halkanii guyyaa hojjechuu qabda waliin deemuu qabda wal jala deemuu qabda wal dhaga'uu qabda ta dabartarraa immoo barachuu qabda hanqina dabarsan kan sitti himu akka daawwitiidhaatti gartee kan adeemsa ati hojjettu kana keessatti qarkee sitti himu eenyu ummata keeti bakka kanatti hanqina qabdan kana jijjiirradhaa wayyeeffadhaa kayyee sitti himu san irraa fudhattee ifillee gamaggamtee walillee gamaggamtee akkasii fuuldura deemta jechuudha ummata irraa waan barattu qabda atillee waan barsiiftu qabda if jijjiiruu qabda walillee jijjiiruu qabda isa kana gartee kan walitti si baasu jechuudha dhugaa jirus fudhattee dhugaa jirus namatti himtee walirraas fudhattee walitti himteeti deemta malee akka biraa kan ittiin waan tokko galmaan ga'uu dandeessu hin jiru jechuudha haga hojjettutti immoo dadhabbis ni qabaatta jabinallee ni qabaatta dogoggorri ni jiraata waan hojjettuuf jecha dogoggora sanirraa immoo barattee fuuldura deemuutiitu irra barbaachisaa dogoggoruma tokkotti yoo iyyuu deebi'aa oolte immoo gatii hin qabu jechuudha dogoggora dabararraa barattee immoo fuuldura deemuun gaa barbaachisaa yoomuu. warri qabsoo bilisummaa Oromoo abaawutiin hoogganamu komatanii hoogganni isaa qabsaa'uu hin fedhu isatti tolee jira ni daldalu ekspoortii fi impoortii godhu gara Dubaayii kanatti dooniidhaan fe'u isaa miliyooneerota isiniin jedhu fuulli keessanii fi fuulli jaalawwan keessa waliin qabsooftanii immoo kana hin fakkaatu. Ololli kun beekamaadha yeroo adda addaatti gaa silaa'uu diinni kee waan gaarii kee hin dubbatu. Akkasumatti yeroo adda addaatti gaa waan oofamu numa dhageenya jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodha uummata isaa keessaa dhalate isaaf qabsaa'a yoo uummata isaatirraa waan gaarii argate akkamittiin nyaadhee dhugee akkuma uumamni tokko namni jiraachuudhaaf nyaachuu qaba dhuguu qaba. Bifa sanitti nyaatee dhugeeti qabsoo isaa sana fuulduratti oofuudhaaf yaada malee daldaluu as keessatti immoo badhaadhina garagaraatiif yoo dhufe taate qabsoo hin jedhamu jechuudha. Namoo bu'aa isaatiif jecha maqaa uummataa maqaadhee bu'aa isaatiif deemu ta'a jechuudha. Kun isa olola gaadiinni olii gadi yeroo hunda oofu jechuudha. Akkamitti hooggana kanarratti akka uummanni abdiin qabaanne miseensonni isaa abdiin qabaanne taasisuudhaaf kun yeroo hundaa'u tottolfamee gaajaa gurratti godhamee deefamaa jechuudha. Addi bilisummaa Oromoodha halkanii guyyaa qabsoo irra jira. Akkamittiin hojii kana galmaan ga'e uummata kiyyaa wajjin kayyuun ba'aa buyyee hedduu keessas dabaree ammallee sanuma keessa jira malee waan daldalu waan garagaraa akka diinni olii gadi oofu kun kana keessa addi bilisummaa Oromoodhaan jiru yaada akkasiitillee miseensotuma hooggana dhiisii miseensi gadi aanaa keessa haalli akkasiitillee hin jiru jechuudha. Yoo san barbaade qabsoo isaa lafa kaa'ee warra silaa qabsoo gaggeessuu danda'utti fi gartee murannoo sanii qabutti kanneetiin inni hafeegaa gaduumee sirnaan lafa kaayyatee akkuma ammaan tana sirna koraa irratti kun yoo itti dabru kun lafa kaa'ee deema. Inni lafa kaa'ee san gaa jireenya dhuunfaa jiraachuu akka nama tokkotti waan isa dhorkutu hin jiru jechuudha. Jiraachuu danda'a, barachuu danda'a, nagadachuu danda'a, waan barbaade godhachuu dandeessa jechuudha. Haga garuu gaafatamni sirra jirutti ba'aa kana waadaa seenta. Hora duratti hoogganni akkuma ammaan waadaa seenatti yeroo hundaa waadaa keessan haaromsiteetiin fuulduratti deemteetiin waa hojjetta jechuudha. Amaanaadha. Gaafatama bal'aa sirra jira. Qabeenya qabsoon gaggeessuutan argatte kan akkamittiin sirna silaa dinagdeen ittiin deemu tokkoon karaa waraanaa, karaa siyaasaa, karaa dippiloomaasii walitti qindeessee hojii kiyya galmaan ga'ee yaadda malee asiin daldala oofuudhaa fi waan garaagaraatiin oofu jechuudha. Sadii jireenya dhuunfaa nama barbaade jechuudha. Osoo qabsoorra jiranii jireenya dhuunfaa hawwatii fi bashannanaa fi waan gara biraatiif hawwu jechuun qabsoo sana galmaan ga'uu dhiisii fi mul'itti kutuu ta'a jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo keessa aangoon jira namni kan aangoof du'uu jedha. Aangoon jira moo dirqamadha? Adda bilisummaa Oromoo qabsoorra jira. Gariin immoo adda bilisummaa Oromoo dhiiseeti. Dhaabbanni muraasummaa uummata Oromoo aangoon qabu. Aangoon warra Tigraay harkatti jira jedhu. Isin bira aangoon jira? Nu bira aangoon hin jiru. Nu bira ba'aatu jira.
ba'aa qabsoo fudhachuutu jira. Hirriibatti dhabda, itti dadhabda, sammuutti dadhabda, qaamaatti dadhabda. Halkanii guyyaa akkamittiin gartee gaafatama kana bahadha jettee yaadda. Aangoon har'a warra nu gabroomsee harka jira. Isaantu har'a biyya teenya qabatee itti bashannanaatiif walii gadi waan barbaadan taasisaa jiran. Nu bira aangoon hin jiru, gaafatamaatu jira. Yeroo walitti kan inni kunuu gaafatama kana fudhadhu, gaafatama kana bahadhadhu, wanni kun ba'aadha, jabaadhu, hojjedhu, waliin jirra jenneetiin yeroo walitti dhaammannu walitti dubbannu akkasii wal gorfanna malee namni yeroo gaafatama kana fudhatu irra caalaan ni baqata, ni dheeysa, yeroo hundaas ni himata. Waan akkanaas sira manna wayyaanii lakkisanitti na ramadina an kanumarratti na dhiisa. Kana jechuun maal jechuudha gartee ba'aa ifirratti yoo dabalte halkanii guyyaa si dadhabsiisa, si rakkisa, hirriiba si dhoowwa. Kanaaf bilisummaa Oromoo bira aangoo ni jedhamu jiru jechuudha. Baafatama ba'aa yookaan ammoo dirqama waan miseensi keessirra kaa'e waan dhaabni keessatti kanne hin diddu kaleessa qabsatanaa waadaa seentee waan dhufteef hin diddu malee aangoo ni jedhamu jiru. Yoo akka keessatti kaayisaa nyaate bishaan isaa dhugee qabsoo isaatti fuudha. Isuma kana jechuudha malee. Dhumarratti namoonni gariin adda bilisummaa Oromoo hoogganni isaa iddoo qubatee biyya inni keessa jiru kun bilisummaa Oromoo yuun feetu wayyaanee biraati. Qabsoon keenya inni kana hirkifatee isaantu wanta gargaarreefidha jedhu. Garaarraan gargaaranii jedhu. Qabsoon kun kan hirkifate dhuguma isaantu gargaarsa dideetu yookaan immoo hooggana kanatu rincicee laafeetudha. Biyyi kun gargaaruun feetu qabsoo Oromoo isin gargaaran jirtu. Mootummaan Eertiraa walumaa galatti yoo ilaallu hariiroon EPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Eertiraatii fi adda bilisummaa Oromoo gidduu jiru bara dheeraadha. Keessattuu yeroo jalqaba qabsoon kun jalqaberraa eegaleeti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo immoo isaan qofaa miti. Dhaabota siyaasaa hedduu wajjin hariiroo qabaachaa ture. Biyyoota garaagaraa wajjin illee hariiroos qaba. Kana keessatti immoo yeroo 1999 naannoo Somaaliyaa ture addi bilisummaa Oromoo hoogganisa. Achi booda immoo as dhufe. Kana jechuun asiis nama jiraata. Suudaanis, Jabuutiis, East Afrikaa na bakka adda addaa hunda nama jiraata. Garuu kan Eertiraadhaa kun hedduu adda ta'eetiin jechuudha yeroo hunda dubbatamu. Qabsoon adda bilisummaa Oromoo kan gaggeessu. Isaan nu gargaaruu dhabuudhaan kan galma isaa gahuu hanqate. Mootummaan Eertiraa waan danda'u adda bilisummaa Oromoo bira ni dhaabbata. Dhaabbachaas dura irra dhaabbachaas jira. Haaluma ji'oopolitikaatiitu waan silaa addi bilisummaa Oromoodhaa barbaadu. Waan silaa guuttachuu qabnu irratti dhiibbaa nurratti godhe malee waan hir'ina gara hoogganaatiin jiruuf takka immoo gara Eertiraatiin jiru jennee laallu jechuudha. Adeemsi qabsoodhaa tokko yeroo hunda kufaa, ka'aa, takka qabbanaawaa, takka oowwaa akkasitti deema jechuudha. Sanuma keessatti addi bilisummaa Oromooti irra san keessatti qabsaa'aadhaati jira. Haaluma akkasiiti malee kan mul'atu waan hir'ina takka hoogganaatii fi takka immoo hanqina mootummaan Eertiraa waan silaa barbaachisan godhuu fi dhabdee bilisummaa isaaniitti amantu. Bilisummaatti amanuu fi amanuu dhabuudhaa miti. Har'a miseensonni keenyaa fi deeggartoonni keenya akkasii hawaasni Oromoo haala adda addaatiin Awurooppaadhaa fi Ameerikaadhaa Awustiraaliyaa hunda keessa ni jiran. Mootummaan san bilisummaa uummata Oromootti amaneetii miti jechuudha. Keessa jiraattee keessatti qabsooftan ijaaramtaa keessatti waan iyyatte jechuudha. Kan qabsooftuuf biyyattiitti siitu itti qabsaawa. Ha deeggarsisii kanne deeggarsa moraalisii kan qabeenyaan si gargaarus irraa fudhatteetuma qabsoo itti fufta abbaasan jechuudha. Abbaasan irra jira. Qabsoo shaffisiisuu fi hanqinni yoo jiraate sumarra jira malee waan gara mootummaa Eertiraatii fi bakka ammoo mootummoota gara biraatti maqaa dhawanii miti jechuudha. Bilisummaa ta'amanu baatu wanni walitti fidu maali? Dantaa addunyaa kanarra wanni jiru dantaa dhaabbataatu jira. Firri immoo dhaabbataan hin jiru. Dantaan immoo dhaabbataa jira. Atis dantaan yeroo dhawaa yeroo walitti fidu waan irraa fudhattu qabda. Isaanillee waan sii kannan qaban kan nuti gira fudhachuutu jira. Achi keessatti gaammoo waan silaa niin hojjedha jettu hojjettee akeeka silaa dhaabbattee san galmaan ga'uun sirra jira jechuudha. Akkasitti ilaalamanii biyya akkasiitu bilisummaa uummata Oromootti amanaa biyya akkasiitti amantu sanaafuu akkas goote sanaafi san namoota akkasumatti lafaa ka'aniituma waan keessan beekne osoo xiinxalanii ilaalle oofuu fi kaan ammoo farreenii fi diinaatu waan akkasii kana oofaa jechuudha. Uummata keenya akka isaan warra isa deeggaru hin qabaanne deeggarsa adda bilisummaa Oromoodha naannoo hundatti akka hin qabaanneef mootummoota adda addaa irratti gaa mootummaa wayyaanadha ololoofa jechuudha yeroo hundaa'u. Farreenis fi ergamtoonni wayyaaneetillee haaluma akkasiisan jalaa fuudhanii afarsu. Sani malee mootummaan Eertiraadha dhaabbii mataasaa qaba. Mootummaan hundinuu akkasuma. Waan si gargaaru qabu waan si gargaarre qaba. Waan si tindisuu qabu waan si tindifne qabna jechuudha. Abbaadha abbaarra jira. Eessarra dhaabbadeetiin qabsoo kiyya kana akkamittiin oofaa abbaatu laallataa jechuudha. Bakka sii ta'ullee siitu beeka. Bakka hojiirraa gaggeessitu siitu laallata. Haala waliigalaallee siitu laallata.
Kanaaf biyyi san bilisummatti akkasitti amantii biyyi san akkasii kayyuu kun waanuma farreenii fi oolagaa diinni olii gata of malee waan jiraatii miti jennee ilaallaa jechuudha karaa mataa keenya. Obbo Araarsoo Biqilaa itti aanaa jiru bilisummaa Oromoo yaada walii galaa dhaamsa yoo qabaatan biyya keessatti isaa ta'u biyya alaatti hooggansa isin keessa jirtan kana bakka yaadame dafee geessuu keessatti waan dhaammattan yoo jiraate carraasidha. Uummata keenya kan biyya keessa jiru ala jiru walumaa galatti uummanni Oromoodhaa irra akka kaleessa jiru san hin jiru. Diinaa fi firasaa gargar baafatee hubateeti jira. Wanni jiru jaarmaya keessaa fi alaan dirrabaa fi dhoksatti jaarmaya isaa jabeeffatee waliin deemee walgala deemee qaabsoo tana shaffisiisuudhaaf adda bilisummaa Oromoo bira akka dhaabbatu irra deebinee yaamicha goonaa fi jechuudha gama keenyaanii fayyaa ta'a. Falmanne bilisa bau yo kan ilman shehu debitatte nawo jerana barana yo tabumalam falmanne wala bau yo kan ilman shehu debitatte nawo otume ya doya ya desanga lutuwalin diganu mawajabeta Ina ke boresa gadi galo tu makana mabaldesa ya shimalaya bitara fa marbu gubara maidara madage tor mina manarbu kotume ya doya ya desan ya la tu walesno geza ina ke boresa nama yar tu ke nama ballesa ya shimalaya bitara fa marbu gubara maidara madage tor mina manarbu Gabino Ramo Taduri Amarati Virgao Punju Gavi Babi Yumati Yo Echenum Genya Ganarata Bahe Igni Amara Gati Malelole Dandi Agara Batu Kankara Katu Vira Godatu Itumudi 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 Kida Lola ni Ramani Devikani Nandurati Jala Omirati Gomsudani Kerenta Ege Gamde Mabgateta Ragalambo Gajage Sivaleta Gabo Japumani Jiru Amuna Ireke Jabesiru Itumudi 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 Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa kanumaan xumurreerra torbee immoo dhimma biraa qabannee walitti deebina hangasittuu bakkuma jirtanitti haala gaarii keessa akka turtan hundumaa hawwii keenya ta'uu isin ibsa sirbattaanu kanaan nagaatti kan isiniin jedhu Andasuu Duraati. Kubero le nanai kubero le ai kubero le nanai kubero le ai kubero le koti chalmara ai kubero le apacha panoti ai kubero le tu chittawarana ai kubero le kota sabapati ai kubero le komoti asaba ai kubero le ilmati gatoto ai kubero le galat kota saba ai kubero le hada sapan koto ai kubero le jufaraba ai kubero le tani abawano ai kubero le dinantanumba ai kubero le hakiwa kokodu ai kubero le hibano thikan ai kubero le dinako gombite ai kubero le kanji thanangalo ai kubero le nanai kubero le Shawarragai Ivalmana Karayugai Ivalmana Wallagigai Ivalmana Harargegai Ivalmana Abdiragai Ivalmana
rakai falmana wallo rakai falmana wayar rakai falmana bashira mate apna mendra senani yadata sabatiya pakimona muhammad ayat masar rashid ko senani yadata sabatiya makamuna usane idri shaqla haja senani yadata abelika rabunya bashira mikiya ali abdul wahab senani yadata rabi barmatiya yadata abdi to fariti baba marse o senani yadata rabi goda puri ko mata Dekor magaba Muhammad maki fatenan ya lata nabidani rega moya lolo firabo Sodati male sodati male sodati nani sodati male sodati nafir mata jeta sodati male sodati lambi bakha jeta sodati male sodati wa mecha sabuma sodati male sodati dokuman hakano sodati male sodati dina namanyatu sodati male sodati mo sheha jeta sodati male sodati gabro fatamina sodati male sodati kunde phabuketno sodati male sodati ni choti falmato sodati male sodati na kharande bine sodati male sodati gumano mambasa sodati male sodati ke rote kotane sodati male sodati apsa oromma sodati male sodati iya tabarne sodati male sodati gadam bilisma sodati male sodati kalo tajene sodati male sodati male sodati male sodati akke sodane sodati male sodati male sodati male sodati